دبتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي. أكفى يا جرتني. جرتوا نقال كم في يومي؟ نقال الحمد لله جرتني. والله الحمد لله جرتوا في. رياض بجرت بابي سعودي بجرت بابي برادي يبتن. أما ما أجرا كنا مسيرة نجلا ديكا ما أجرا سني دبت أجرا ما أجرا جرتني إيشو. أمامي. أمامي وبكرة وبيسان الرأي قارو كذب بما رأيت تبقى مجتني مما كتب. أكذب دوه. كانت سوان كان أولي اللي رانينو وما كان أولي الرحمة داينا. رب ما تنوت السماء ما كم جرت رئيسي يادته ما يرجع يا كم جرت نافيان. نقال الحمد لله. فايو ما جرتو. ولا رجال اللي إنكالفت. إنه الفاتحة تكو نوني سيمباني لايف ربنا أكثر ننجروا كدوري. سلام عليكم. Sidoota keenyaatiif hiriirri seeraan gaafatamee hiriira bahama. Gaafa hiriira badinamee akka wayyaanee isin qaxaqqateen akka bofaatti sirreebee isin bulcha jedhamoo gaaf sana wal agarraa jechuudha. Gaaf sana wal agarra. Biyyi itti qaxaqqatamanii jiraatan hin jiru. Biyyi itti reebamanii amantii isaa dhiisan hin jiru. Du'eeti shahiidota meeqatu shahiidate? 2012 akka 11 10 kaasee jechuudha. Akka intinitti shahiidota meeqatte amantaa isaarratti. Kanaafuu har'as masjiida diigaadha nuun Oromoodhaaf yaadna jirraan nuuni waaqeffannu tokko nu jedha. Masjiida keenya nu jalaan diigina. Yoo Oromummaa keenyaaf nu kabajjan masjiidoo keenya nu kabaja. Masjiidni koo badiyaan Oromoo jedhamurra wallaahi billaahi Oromummaan koo haftee Amaara jedhame masjiidni kun haa kabajamu naa wayya. ايش رايكم ابان في مالف ابان كو بريزيدانت اورومو ميتي ابان كو ما بريزيدانت انتين ابان كي يچور ما بريزيدانت انتين مالي موتوما نبا كو جنته نغلچمو مو مسرا موتوما ابا كي كيستان سغد جلمورو وانت سنتيمو اورومو تي مسين جلا ديغمورا اوروميانا غدچورا اماراتي اتني مسجدا چي قباچتو ناچالا كرامنتيتي Kanaafuu nuun Oromoo waan taaneef shaggariin guddisaa jirraaf jedhaniiti uummanni Oromoon waliin jira kallaa wallah. Uummanni Oromoo musliima ta'e kana gurraa hin qabu. Karaa kanaa hawwaatan ta'e shawwadamiina. Amma feete biyya tumta malee. Amma feete gannama dhiitta malee. Uummanni mootummaan abbaa irree guyyaa takka jechuudha. Guyyaa takka hin milkoomne keessumaa amantaa irratti. Balaa abidda biyyatti qabsiisuu jira wallaahi billaahi Amaaraaf Oromoon jedhan tasa faayidaa tokko. Isti Amaaraaf Oromoo jedhamee waggaa meeqaaf amma egaa biyyiin qabateeti. Asiin biyyi wal cafacafa. Humaa tokko wannumti biyya keessatti biyya sochoosee jedhamu tokko jiraame hiriiruma gaarii agarsiisa. Musliimoonni garuu bara wayyaaneetti karaa seera qabeessaan biyya luka tokkoon kan dhaaban. Otoo asiitti tumamaa jirru. Anumti du'aadhaa reebamaadhaa amantiin kun akka kabajamtu jennee tumamaadhaa baane. Nuuf haarawa miti. Haarawa miti reebamuun. Tumamaa gammadaadhaa galla reebamne. Siyaasa miti kan namni lamaan biyyeen waan mootummaan qabadhu maaltu na dhibe jedhee kan fiigee baqatee manatti galee hafuu miti. Torbees itti deebi'a. Kan itti deebi'u mangistii fakkachiiseeti. Mee natti maa bara wayyaane mangistii mootummaa tokkorraa eeyyama fudhatee miti kan inni ba'e salfii. Hiriira kan inni salfii bahaa ture karaa feesbuukiitiin gaafa jimaataa guyyaa akkasii salaata jumaa booddee hiriira qabna jedhamee walitti himame bakka jiran hundatti. Markaatoodha amma Meeksikootti. Markaatoodha amma Shiroomeedaatti. Markaatoodha amma 18 Mazooriyaatti. Markaatoodha amma Xooraayilochitti. Wallaahi inis niin jedha ija kiyyaan kan hin argedhaan. Ofii kiyya waan inni achi tureef sana mootummaa gaafanneeti miti. Karaa seeraatiin mootummaa gaafannee masjiida keenyarraa nu dhaabbadhaa jechaa jira tokko naa jedha. Sheek Riyaadatti ergataa jiru dubbannaa egaa nama guddaa natti bahu Rabbiin Quraana keessattuu kana dubbata. Hundumtuu gara wannaatti hin bahinaadha jedhe yeroo mushrikoonni dhufanii lola banani hundumtuu gara lolaatti hin bahinaadha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala istiraateejii Rabbii kana laala. Gariin hin barsiisa hin barataa baratu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. ليتفقهوا في الدين
Akka beekumsa argataniif jedhe gariin ammoo irraa dubbatu. Kanaafuu sheeknaa barsiisan ani irraa dubbadha jechuu barbaadeeti. Kanaafuu maanti isin jechuu barbaade maali? Islaamummaan keenya ani amman argetti biyya kaafirri keessa jirtutti biyya muslimni waliin jirutti muslimni yeroo hundumaa kabajamee jiraatu malee xiqqaatee jiraatu an abbootii kiyya irraan taqabballe kana naa bara. Wallahi abadan an gama kiyyaan hin agarre. Gama kiyyaan naannoo kiyyatti bara kiristaanummaa keessa jirus argineerra. Namoonni beekan hin beeku. Islaamummaan maal keessa dabarte maal cabsite akka seente hin beekamu. Namni naannoo ani itti dhaladhe beeku hin beeka. Lubbuu isaanii meeqa irratti dhabaniiti. Islaamummaan kabajamtee jiraataa jirti amma irraati. Tokko jedha. Har'as islaamummaa irratti yoo shahiduu taate jalqaba kan shahidee islaamummaa kabachiisu nuyi. Har'a immoo TikTok irra waan jiru miti kan dubbataa jiru. Yoo danda'amee otoo kan isin agarsiisu ta'e dingata meebi feesbuukii irratti yeroo san gadhiisee yoo taate waan yeroo san achi keessatti taa'aa ture isin agarsiisuu danda'an biyya keessatti. Kanaafuu namni hundumtuu ajandaa isaa godhatee karaa masjiidaa waa'ee masjiidaa irra dubbachuun dirqama. Dirqama. Atis dubbadhu, anis nan dubbadhu, hundumtuu ajandaa isaa baafatee haa dubbatu. Yeroo nun asii dubbannudha uummanni biyya keessa jiru dubbata jechuudha. Mootummaan atattamatti masjiida kana dhaabsisuu baate masjiidni diigame bakki sun nuu kenname yookaan bakka masjiida sanaatti wanti biraa nuu kennamuudha baannaan karaa danda'ameen dubbanna. Karaa danda'ameen yoo karaa seeraatti nu didamee jedhe seerri biyya keessa hin jiru yoo nuun jedhani. Silaa seeratu jira. Amantiin kamuu wal qixa laalama. Lammiin kamuu wal qixa laalama. Gosni kamuu wal qixa laalama nuun jedhanii ergaa asirratti nu fidaniiti. Islaamummaan waan nuti dagatamee gad xiqqaatee shaggariin naa guddisan maali? Islaamummaan dagatamee manni amantaa diigamee shaggarumti naa ijaaramu maali? Maal shaggariin har'a ga'an? Shaggariin har'a ga'e? Moo biyya guddisuutu nu warra biyya biraa argeef waan birqii wayiiti? Biyya guddisuu barbaadde kaartaa pilaanii kee keessatti bakka amantaan uummataa kamuu haa kabajamu. Amantaan kamiyyuu haa kabajamu kan Pirotestaantis ta'e kan Ortodoksiis ta'e. Bargee kan Ortodoksii Pirotestaantitti hin bu'amne li'annahu jarri pilaanii kaartaa keessa jiru kaa nu musliimoonni hin jirru. Wanti nu musliimoonni hin jireef nutu hin dubbanne kaa. Nu waa'ee Oromummaa yeroo hunda dubbachuu malee waa'ee Islaamummaa yoo hin dubbanne beekna. Masjiidni diigame, Quraanni diigame, maal dhimma irraa qabna? Oromoo kanatti qame jennaan jennee utaallee kaana'u. Waa'ee Oromummaa isaati kaa. Shaggariin dhufan yoo. Shaggar keessatti hoolaa tiksuuf moo? Nu musliimoota nu baasanii. Musliimoota Oromoo achi keessa jiran nu baasanii hoolaa achitti galchanii tiksuu fi guddisuu moo achi keessatti horsiisuu moo? Maali? Masjiidni bee musliimaa achi keessa jiru akkamitti baasu? Ajjeesanii baasuuf moo? Mana qaburraa diiganii baasuuf moo? Naaf hin galamne naaf. Maali? Rabbi immoo mana keessaa xalaata isinitti hin kaasiinaa. Oromoo irraa Rabbi xalaata isinitti hin kaasiin warra yaa mootummaa. Wallaahi dhaabu. Mana keessaati. Goolee sitti kaatee jennaan mana keessaa ciqiin balaan sitti kaatee jennaan balaan sitti buutee jirti. Kana bara. Injiraan as jala jirtu gaafa si nyaattee jettee shuma as jala jirtu si miidha. Ormi alaa dhufee si miidhu. Dhiisi Amaaraa warra kaan dhiisi. Oromoo si jala jiru gudii si godha karaa amantaa irratti dhufna Islaamummaa irratti. Oromootu isumaan Oromoodha siin jechaa jiru. Isumaan eenyummaa kuutiin jedhee shaggariin jaallataa jiru nuunis shaggariin hin jaallanna. Nuunis shaggariin hin jaallanna. Garuu masjiidni diigame achi keessaa musliimoonni baafamanii kaartaa pilaanii keessaa sarrazamne. Masjiidni kaartaa pilaanii keessaa ba'e jechuun bora xiqqoo jireenyuma keetiifuun shakkisiistaa jechuudha. Mee yaada taa'ati bor maaltu deemuu jira? Bor irracha deemnee irreeffannamoo? Bakki itti salaata keenyaa isa. Mee natti himaa? Har'a kaartaa pilaanii keessaati baay'eera masjiidni kee ati immoo bor immoo Oromiyaa kee baata jechuudha. Yookaan amantaa kee dhiiftee waaqeffataa taata.
كناف ربي سبحانه وتعالى حكا كين يرتي دبتشو الأمريكان وغريجرا مسين ربي دي جماعة من نشالهن جنو سيدي كده كنافو نمني ميديا كبهندم تو بيه دبتشو واي كان أجندة أقولتشو مجلس نيكو باسا تلينجن ميديان شورا قدارة تبتا كربرا ميديان قوسات اللالينا ميديان شورا قدارة تبتا يو أتي ميديان را دبتة يو أتي أفورة تاتي سغلي دبتة وربيا كيسا دبتو دندو يو أتي مرقا قبل دبتو دندو وربيا كيسا سلاو مرقا قبنا چوچا ماني جلو سات يو أتي سرا دبتة وربيا كيسا تي مسيني جلا ديگا ماجو جلا دبتة تاتي هيريرا باتني ورنا أنو مسيدا غافا ورنا أنو ساني مسيدا هيريرا باتني ريبا من غافا تي سغلي سيتاتيف ورنا أنو برا سغلي توف ميديان شورا قدارة تبتا وان تاتيف سغلي جرافتو دا تمنا سغلي جرافتا نو سنين جدو مسجد ربي كان كيتي لكن هريرة باتني رتو انت سان رغو سغلي غافتاني نانو اوروميا قفصون تاني نانو إثيوبيا كيس مسلمون جرون هندمتو ولين كودان موتما كان رتي لفسوچوسون وان هنفلنا كان برا اما بيتن جالت اور موتما كان جالتن هم فيتن جالت والله موتما ساس جلت چابون سانولو جالالي كيسانيس دبون سانفو نمني كرا ربي رابي هونغون سا بيكا مادا نمني كرا ربي كبتي ملكاون سا بيكا مادا مالي فين جتني ارجما ربي صلوات ربي وسلام عليه جبريل عليه السلام التلفيت يا محمد جدين يا ارجما ربي صلوات ربي وسلام عليه إيش ما عشت فإنك ميت جدين هم في تجرادو أتدو على جدين هم في تجراد تندو توتا تيسا كمي ففان كي بقتي تيسا مستينو سو ديگمو هم في تيسا هندو توتا تي شهيدو ما قبتي ودو تمارا كوجل هم في تيسا هندو توتا تي مسجدا كي تفنو ما كي مرقا كي تفل متو دو تمال كبجا مالي وانت براتي ورمو مارات كان دو كبجا راتي دو آجرا سنين جر انجراني غوتا جر آر انجراني غوتا جر ايكن امني فانين فارسو ربي سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون كان جد ربي سنقو وركر رب رت دوانين جدينا لبر ربي سبحانه وتعالى كربي سنقو قوتا أتوف المتو أتومال جدو دوئي كان مرة كربي سبحانه وتعالى فارس الرات تونسي في الملو وركر رب رت فالمتني مسينكو أمنتان كنتو كمين دينكو تنبونا جري ورف المتني سنة رت دوانين جدينا لرب سبحانه وتعالى بل إنما يو أحياء جراتا لجركا جراتا ندا عند ربهم يرزقون ربي ساني برتي الرزق مود رب سبحانه وتعالى كنافو إسلام مرت دون كي قانو لإيش ما عشتا فإنك ميت وسنجل جراتا مجرات دون كي أولو إرقا سنجرمي فالمدو تيدو أما فيت مو جالت أدر رابات ورموتو ما كان جالت نسا من تيكي سنجالو يجو بربادي وانت كان بديف أبا فيت جالتو إرى أدباتا جبريل عليه السلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم اعمل ما شئت وان فيت اللي هو جدو أتيتي حسابا قول أمتيني أكبر بعد قولوا نديس الدنيا كان رت يبرباد مسجد أبا شو نديس يبرباد ديسو نديس يبرباد وان فيت دلا قول نديس قالوا ربي سبحانه وتعالى راسي قافت قاف مسجد ربي ديجا ما تسجرت قاف قرآن ربي تكا أكبر أمين بيكني الرت ديجا مو قرآن كيس أفرد أنا من جران كم مسجدنا نمني بر قرآن ربي اللي كيس بافت قرآن كيس قبل ننجر مو نبرتا وان بيجرا نبران إيس قرآن ربي أس كيس جرو كيس بافت أنجراني توفي أمنتي إسلامات أفكبن توفي قرآن أفكبني ماله مالتو كيس جرا بيانس كيس بافت كان ننجر مو ننجر مو والله افتفت مالي ننتفني افتفت مالي ننتفني مسلمات ربين جزاك سنسنيكن ربين اسن أول رجوف تا ربي سبحانه وتعالى ولا تحسب أن الله غافلا أما يعلم الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
ربي سبحانه وتعالى ورى الظالموت بر ورى الظالموت دقتي تنسين وين اللي تأجل إلى لا جروف لكن قويتك أما سنة ربي سبحانه وتعالى سان كاجر قويتي قافة يجي ساني ولا التقدي بيدو في ساني في كاجرة سنرات ربي سبحانه وتعالى دنيا رت اللي من داساني سنة قرسيس قابا منا مسلمين قابا متك قلبي مسلمات أبسي كان فياتي انجرو تكا موتي في دلالي جل قابا قدومات سنصون تاني قرو أني أجارو أني جمارا أني أمبورا أني مالو أني إنجرو من تاكين يرد يا رب بيني غافر كسر كبتير وول من بيتو يا رب بيجدا مسلمني أبايك ما أنتين دوغون كورتي تاديسي وانم تو كومنت كان ديغاجر تو كان ديغار تو وان امتا وان ربيتي بك ربي امن لكن ربي ساني كل لسان ديغار اجر تاديسي اسنان تولي إسا يونوميتي كاغاوتا جرو سيرا كبيسا مجلس فيدرالا توفي أكميت فيدرال نانو ربيان توفتمي مجلسني نانو ربيان توفتمي مجلسني فيدرالا ملين توفتمي نمني جلا قبا مدبي معرفي مال نقوتي مال نقوتي وانقول ما سوتا غرسيفنا ورج الجنة تاجروف دربوتات نكين يوانو ناجر نفتانا نو مسلمون ني أميران ديمنا نو أميرون ني نو مسلمون ني وان نمجال ديم نو كمنا اللي سير منامني كي وان نيروميتي غافا مجلس الرات أمير كي نكاد جمرو روما بكا بوفن الروان تاتف غافا مجلس ني أجازة نو دبرس غافا يوكين دربوتات نكين أجازة نو دبرسني هندو كبارا وان داف وان في كفلو داف سنصون فين بيجي ركنا كيس سون إسلام ما وانا رد يستبر كريستان ما كيس قلتم تكان دبتاجر وانا رد إسلام ما كيس أباني بر واقف فتا سينو متكان دبتاجر وانت دبتاجر واي إسلام ماتي واي أمانتي رد تدو تكان دبتاجر سلافو من أمان تاكين ينوفا كبجمو من أمان تاكين يكان كبجي سنو مسلموتا من أمان تاكين نكانو كبجمو كان دبتي ومن نكدبتو تازو كبو نويدا مرقا كامنا دبتو hundi keessanu saniifuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala fala jirtu nuufaa fidu kun waan sammuu uummataa malee sammuu nam tokko qofaa miti sammuu gosa tokko osoo hin taane sammuu musliimoota Itoophiyaa hundaati kanaafuu masjidi biyya keessa jiru hundumtu nu eegame masjidni keenya akka hin diigamne hundi keenya baanee gahee keenya baanu siin jedha insha Allahu ta'ala ani sittin dheeressu namni dubbatoo jiraate nama sadan arfan tokko qofa ol galcheetiin insha Allaati በዚህ ዙሪያ ለመናገር እንፈልግ ካለ አንዱ ለሰው ብቻ ኢንሻአላህ አስገብቼ ፕሮግራሜን በዚህ አጠናቅቃለሁ። ሌላ ፕሮግራም ስላለኝ ነው ኢንሻአላህ ከ10 ደቂቃ በኋላ አገልቹ ነሞታ ዋይ ከና ዱበቱ ወርባደ ነመ ሙራሰ ቆፍ ሐሳቁም ነገራ ወኒ ዱበቱ ቆፍ ቆፍ السلام عليكم. وعليكم السلام كم؟ أنا قاجرتو. جرى الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتو أستاذ فنان. أنا الحمد لله فيا جرتو. يلا ترى في جراتين. الحمد لله سلس بقى جراتكم بارك الله فيكم. هاي مي إرجع كبدنا وجرا كمان إن شاء الله ده كلام أنا منو بقى بساتي. أيه بريدة. إن شاء الله مير بيوت كورا ترى تراسون إن شاء الله ده كذا قلنا ركبنا بارك الله فيكم فدل إن شاء الله يا دكين وجبر سي تانزي برزدانتي سينة تاني أسبون الله كجرو إن شاء الله مستمعي كبدا تفضل فديل سفيان. أيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه بريدة والله أستاذ وام بريدة كافتني دم مسجدا كان أول كبتة ونجرو أما غرانا منياتو تطوري أكما ما يسنكاسا تورتان ياو أميرا كبا أمم مسلمة كرا أميراتين دبتا ما جرما توري أمم من رادي كمي يرو ديرا رمضان أنفان
duwwaa oolee uummanni musliimaa galgala daabboo gogaadhaan haalli ittiin ramadaana isaa faxxarataa turee jira. Amma ammoo kana bira darbee mana rabbi subhaanahu wa ta'ala haala argamu kanaan osoo akkuma amma isin kaasaa turtan qophiin tokko osoo hin godhamin osoo qur'aana rabbiillee kalimaa rabbiillee osoo namni achi keessaa hin fudhatin haalli ittiin masginni karaa garaa nama nyaatuun baay'ee karaa namatti ulfaatuun itti diigamaa jirutu jira. Kun immoo ammas taanaan uummata akkuma isin jettan shaggar haala kanaan yoo kan dhuftu taate shaggar waan feete ta'uu dandeetti. Uummata musliimaa shaggariin hin ammanne uummata musliimaa mana rabbi shaggariin diidu uummata musliimaatiif fudhatama tokkollee hin qabdu. Akkuma beekamu uummanni musliimaa guyyaa tokko baatiin samii irraa naa buute jedheetiin haalli ittiin masgiida isaa ijaaree hin jiru. Meeshaa waraanaa masgiida keessa haalli ittiin kaa'ee hin jiru. Seenaa keessatti kun hin beekama. Manni rabbii mana itti ibaadaan godhamu, mana ittiin nageenya biyya kanaatiif ittiin kadhatamu malee guyyaa tokko meeshaa waraanaa achi keessaa fuudhanii guyyaa tokko uummanni musliimaa baatittu samii irraa naa bu'ee jedhee lafa qabateeti miti. Kun lafa ofii kan qabu lafa kennee kun mallaqa ofii baaseeti iddoo hundattuu masgiidni kan ijaaramaa turee fi kan ijaaramaa jirus jechaadha. Kanaafuu har'a masgiida uummata musliimaa irraa diiganii uummata musliimaa badeetti dhiibanii haalli ittiin deemamu kun baay'ee rakkisaadha. Kuni gama hundaanuu fudhatama tokkollee hin qabu. Namni amantii ofii irratti boodatti deebi'u hin jiru waan ta'eef kanaafuu waan gaariidha. Ammas taanaan haga dhumaatti haga wanni kun furmaata tokko argatee akkuma kanaan dura isin jedhan wayyaaneen illee gaafa amantaa musliimaatti kaate dhumarra warri diigame warruma isaanuma malee uummanni gaafa san dhaabatee akka isin jettan dararamaa turre nu hundi kennayyuu Finfinneetti waan ta'aa turre masgiida Nawaaritti waan ta'aa turre hin beekna. Har'a warruma santu bittinnaahee duutii isaaniillee du'a badaa ta'e malee uummanni musliimaa wanni duubatti deebi'ee jiru hin jiru. Kan beeku silaa wayyaanee irraa waa baay'ee barachuu qaba ture. Gaafa wayyaaneen amantii keenya keessa seentee akkasitti waan nu miite itti fakkaatee deebitee ofii diigamtee ofii miidhamte san namni argu silaarra deebi'ee amantii musliimaa sadarkaa kanaan gadi xiqqeessuun irra hin turre. Ammas taanaan wanni duubatti deebi'amu hin jiru. Nu hundi keenya amantii keenya boodaan wanni hundinu yoo amantiin keenya nu kabajame yoo amantii keenyaan waan tokko irra geenne waan biraatti deemna waan ta'eef kanaafuu dhimmi masgiidaa dhimma akka salphatti ilaalluu miti. Mana rabbii diigamee wanni nu kabaja keenyaaf duubatti deemnu hin jiru waan ta'eef waan bareedaa haga dhumaatti itti deemnaa. Nu hundi keenyaayyuu abbaa kamiyyuu haa ta'u amantii islaamummaa shahaadaan kan walitti nu fide wal bira dhaabannee amantaa keenyaaf duubatti hin jennu kan jedhu kana yaada kaasuu fi galatoma. بارك الله فيكم. هيا قالت ما سن الله جزاك الله خيرا. هيا برزدانت ركايب. أستاذ قالت ما وأنا سانجدني لا وأنا جت بعد هندما قلت ما قلت تياد سانيتي أتوا أستوى إننا ميوبتو أبد تداولني إيهما سرتني وأنا نبيكو كبما نبيتني namni siyaasa adda addaa deeggaru asitti waa'een siyaasaa hin jiru. Namoonni baay'een siyaasaa sababa mootummaa deeggartanuu jecha waan kana keessa harka fudhattu. Laas keessatti waa'een siyaasaa hin jiru. Waa'ee amantaa ofiiti. Ammoo warreen beekamtii miidiyaa irraa qabdanuu warreen giiftiroonni warreen taphattanuu waa'ee kana keessa seenuu dhiisuu barbaadan baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Kun waa'ee amantaati waan ta'eedhaaf isin hundinuu bakka jirru waan dandeenyuun hanga dandeenyu sagalee keenyaanis addee dadhabne